السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلون كنتم مستمعين في سنجة أنا كنت بكثرة تمر في كوالم تذكرون أكملتي جرون تنتيتوني وشوني فيرون تنتي سراحين بن ترتي إيراكي سأولة ديبني لكن لما تربين قلت أنا فكرت لا بايت قرب بدأ جرا دي فمسين جافتا ني هرواني را أنا حاسو دي مالي وانت أنا را كبدي في مالي ني ما رفوا جراتني وندي كيسن جدا سنجاد سنين كبجا ورا حكارواتي تلي ما تي نفتاتني اللي هدو كليتو ما سنين جتا وريني مو دراماتي خدا لايك كدا شير كدا أرمي ما دراسو دي ما وايل منما يروبا مالف ميدا ما منما يروبا مالف دوبت هركي فتا منما يروبا مالف تريني ساكي ستي مالف دوبت هركي فتا منما جريني منما كيستي منما نوتي أنغا نمبوتو جريني منما مالف أحوي وانت حويتو توكو نجرامي وانت حويتو توكو نجرامي وانت حويتو سان كيستي مالين نمني دلقتين في نمني كبيني كبو نمنا رفوقي كبو نمنا رواهن دوما كبو أكميتي أسجي كانين كان هو إتي يادو الراكان ولالو راكان كينو تي كان ورق كبيني كبو سان أردن يمكن يموم ورق كبيني كبو سان إتي حوينا عادي تشولا يروبا يجتولا وانتي دوبتي نهامبيسو مالا كتابي تاني وانتي دوبتي نهامبيسو يروبا ماليني اوكي مالف كفنا مالي بكا كفنا تافنا مالي هو ركوم نوتيكا وندوغو يروبا إلنا نما يوكيني ما نوتي يروبا إنك يسا كبيا بيس كبيا جروس جتولا مالتو بكا كفنا نهامبيسا إني سببني مالني هوين كينا ماني أكميتي دلقت دي أكميتي ملا دا أصون تاني أكميتي بكا أكميتي كبيني أرغتين أمنسوني جتشو يوكين أكميتي ونمتكو يو كبيني أرغتي أكميتي رارغتو أكدن دي بيكو دن تلا ورون هر أبا أفتامي تاني نموت باية وري فكينيا يو كفلنو تي نموت باية دم ورميا كيسستي bakka kamiyyuu jechuudha namoota baay'ee warroota harraaftaamii ta'e yookiin immoo qabeenya qabaatee isaanirra maaliif laallaa yookiin maaliif isaanumarra qofa laallaa la'innu maali hoo nuti maaltu qabu yookiin maaliif akka kufnetti hafnaa yoo har'a nyaatamte boroo maaltu akka nyaatamtu si taasisa yoo har'a akka tasaa dogongortee qabeenya hanqi abbaa akka ta'e har'aa hoo maaltu ka'umsa irraa si dhoogin barattu tan badde san irratti hin barattu hoo rakkoon keenya tan kaleessa akkuma kaleetti dhiiste tanarraas akkuma har'aatti itti yaadde maali rakkoon duubatti nu hambistu yeroo baay'ee jechuudha maayini yeroo baay'ee wanti duubatti nu hambisu okay osoo nuti jechuudha osoo dalagannu nama ta'uu yaanna nama ta'uuf ol ka'uuf tattaaffii godhana garuu immoo maaltu duubatti nu hambisaa maaltu gadi ziqqan godhaa inni tokko faan maalinni fakkeenya yoo ka fudhatte har'a eessa jira boroo galee hoo eessa ture har'a hoo eessa jira jettee yaaduu dhabuurraa ta'uu danda'a fakkeenya yoo ka fudhannu ta'e jechuudha har'a eessa jirta achuma jaalaa kan wantoota adda addaa waan badaa hojjetus waan tolaa hojjetus fuulduratti hin deemu waan duubatti harkifate jechuudha inni maaltu ka'uu nu dhooga inni maaltu tattaafachuu nu dhooga yeroo baay'een keenya amma tattaaffii hin beeku ati jireenya kan keessatti nama gammachiisu qofa osoo hin taane uftaatee jiraachuun irra tokkoffaa irra siif gaara jedhee yaadaan akka keessatti ati nama gammachiisuuf hin fiigin ofta'ii dura dursa ofta'ii nama ofta'eetu nama gammachiisuuf yaalii godha ati oftaatee yoo hin jiraanne abbaan fedhe yeroo baay'ee maal akka jedhamu beektaa yeroo baay'ee nama dalagatu nama waan ofii sanirra taa'ee dalagatu maal akka jedhan beektaa of jaalata jedhanii waan ana muudatan isinitti himaa yoo ka dhageeffatan ta'e yeroo baay'ee maal of jaalata namni of jaalatti gennoon jedhee nama maqaan balleessu jira akka fagoon nufu ka maqaa si balleessu yookiin kawaasiin jedhu yookiin akka jireenya kan keessatti ka gadi harkii faatu si godhu eessaba fagoon nufu kama jidalatte kama biraa kaate kama biraa yoo hin tattaafadha jettee ol kaate kara biraatti hin dhufan jedhin
Kam hojii nyaatee dhugdu yookiin saayibakee fagoo hin dhufu namni jireenya kee keessatti duubatti si harkifachiisu abadan fagoo hin dhufu. Fakkeenya nama hiriyoota yookiin fagoo irraa bareetu duubatti na harkifachiisa jedhee yaalaan abadan kan keetuma kan duubatti si harkifachiisu. Namni tokko yoo waan tokko godhate uf jaalatti hin jedhan. Maaliif akka ta'e garuu maalirraa jireenya kan keessatti ati yoo of taatee hin jiraanne duubatti si harkifachiisa wanni akkanaa kun jechuudha. Garuu maali wanti duubatti maaliif of taanee jiraachuu dadhabe? Maali wanni rakkoon of taanee wanni jiraachisu dhooge maalanni? Dhaggeeffadhu namni ati gammachiisuuf yaalii gootu namni ati gammachiisuuf yaalii gootu sun si quban qabu tokkoffaa yoo ka fudhannu ta'e si quban qabu nama gammachiisuuf hin fiigin. La'innu ati yoo nama gammachiisuuf jireenya kan keessatti of dhiistee yoo kan nama gammachiisuuf yaalii gootu ta'e dhumarra garuu namni ati gammachiise sun si quban qabu. Maali rakkoon kana hunda si quban qabu abadan. Namni taarra hin gammachiisa waan tokko keessatti jettee ati abadan itti yaalii goote si quba hin qabu. Rakkoon nuti duubatti harkifannee rakkoon nuti immoo jireenya keenya keessatti wanti duuban nu harkifachiisee wanti immoo waa qabachuun dhooge wanti immoo tattaaffii nu dhooge maali namni ati gammachiisa jettee arra tattaaffii itti goote sun abadan si quba hin qabu hin yaadi jechuudha. Yeroo baay'ee nuti wanti duubatti nu hambisne tokkoffaa maali wantoota akkanaa kana la dursa of ta'ee jiraadhu yoo of taatee jiraatte achi booda itti yaadda kan nama gammachiisa. Arraati nama ilma namaa tokko gammachiistee yoo jettu ta'e garuu immoo dhumarra odoo ati kan kuftu ta'e kaniin kaleessa ati gammachiise sun siti gammada ol si kaasuuf abadan hin yaalu suuqoon qabu si jammer. Yeroo baay'ee nuti warni irratti duubatti nu hambisu wantoota akkanaa. Maali yoo rakkoon kana mulu nu godhaa jiru maali rakkoon dubartiis ta'e dhiiras ta'e yeroo baay'ee nama gammachiisu irratti hin kakaana. Of gammachiisuu garuu hin kakaana. Mataa kan kee dursi mataa kee jaaladhu dursi mataa keetiif ka'uu yaalii godhu. Ati gaafa nama gammachiistee namni sun ka'ee namni sun sirriitti waan fedhe akka fedhii isaa ta'e yoo jedhe ati gaafa kuftee namni sun si quba qaba kaniin ati kaleessa gammachiiste kaniin ati akka maleetti wajji dadhabde si quba qaba. Namoota baay'eeta namoonni akkanatti kufee hanga dhumaa duubatti hafe namoota baay'eedha. Wanti irraa ka'uu nu dhooge wanti irraa wal tattaaffii nu dhooge isa wantoota akkanaa kan namni si kuffisuuf deemu namni jireenya kana keessatti akka malee si miidhuuf deemu fi akka malee akka hin taanillee yookiin immoo akka hin fooyyeffannellee si godhuuf deemu kan akkamiiti ka biraati miti. Abadan ka biraa sitti hin fakkaatin keeka si cinaa keeka ati wajji nyaattee dhuudi keeka ati wajji guddatte. Kara biraati abadan dhufee namni si kuffisuuf deemu injiru fagoodhaa dhufee namni kuffisa jettee abadan hin yaadne. La'innu kama wajji nyaattu yookiin kama jiru yookiin kama wajji guddatte kanuma jechuudha. Yeroo baay'ee wantoota akkana kanaa garuu immoo dursu nama gammachiisu dura of gammachiisuu yaalii godhi. La'innu of jaaladhu baqa dursi of jaaladhu achi booda nama jaalachuun kan kee jechuudha. Maali ati gaafsan hin kufta kaatu abadan ati yeroo baay'ee namoota gammachiisa jettee yoo tattaaffii ka gootu ta'e abadan ni kuftu malee hin kaatu jechuudha. Gaafa kufte hoo kufuu dandeessaa dhabuu dandeessaa jireenya kee keessa dhabuu dandeessaa akkuma dhabdu sanoo maal godhuu qabdu wanti ati godhuu qabdu maali wanti ati godhuu qabdu maali kuftee ka'uu maaltu si dhooqa ittuma deebita kaati gammachiisa namaa san ittuma deebita jechuudha. La'innu kana wanti kuftee ka'uu nu dhoogu yeroo baay'ee nuti isa tokkoffaan isa akkanaa kana nuti wanti yeroo baay'ee namni kennaniif yeroo baay'ee hubadhu jechuudha. Ati jireenya mataa kan keetti irratti hubadhu namaaf osoo hin taane ofiif ta'ii jiraadhu achi booda tan namaa itti yaadda jechuudha. Kanaafuu wantoota akkana kana kan biraan dhufuu fagoo hin dhufuu kan keetuma namni sun akkasii hin kuffisne tattaaffii godhachuu ati mataa kan kee of jaaladhu achi booda abbaan fedhe waan fedhe siinaa jedhu abbaan barbaade akka fedhii isaa wanta siin jedhuu danda'a jechuudha. Namni tokko lafaa ka'ee fakkeenya yoo hawaasirraa dhabu ta'e maal akka siin jedhu of jaalattii siin jedha. Akkasitti hin fudhatin alta akkasuma of jaalachuu kan keetitti gammachuu guddaa fudhadhu. Ana kamata kiyyaatti namni uf jaalatta yoo naan jedhe niin gammada. La'innu maaliif fire dadhabbina isaati namni uf jaalatta siin jedhu sun dadhabbina isaatirraa kan ka'e sun maal siin jedha uf jaalatta siin jedha. Asirratti maal dadhabbina isaa achumarratti hubatta achumarratti haaraa hafte. Yeroo baay'ee
of jaalatta of jaalachuu rakkoo qaba siif cinqaa of jaalachuu kan keeti sin cinqu bakkan godhati waan akkana bakkan qabaati waan akkana bootaan kenni waan akkana kanaaf ban fedhe of jaalatta sin jedha ban barbaade waan fedhe sin jedhe garuu namni of jaalatta sin jedhe dhumara maal akka ati kuftu akka fedhii isaa jiraachaa jiru adda waafa kanaafuu wanta ati godhuu qabdu maali abbaan fedhe waan fedhe sin jedhe of jaalatta sin jedhe akkuma of jaalatutti dhiisi of jaalatta erga sin jedhe irraa namni sun akkasi kuffisu inuma ka fedhe haa ta'u waan fedhe iyyuu siif haa ta'u firqee miti waan fedhe siif haa ta'u of jaalatta ilmi namaa tokko sin jedhe taanan namni sun akka hamilee si cabsuuf tattaaffii godhaa jiru guutumaan guututti adda baafadhu waan fedhe yoo ta'e obbolaa kan kee garaa kee takki tokko garaa tokko wajibaate yoo ta'e of jaalatta namni sun siin jedhe taanan namni sun maal akka si yaadu beeta akka ati kufaatii kan kee fedhii qabaachirratti hubadhu daa'innu of jaalatta erga siin jedhamne dubbii sii dhumattee waati of cinatti dhiistee nama akkasii ati giddeetaa mataa kan keetiin tattaafatu hin dirqamu kanaafuu keessanuu sagalee isinirratti dheeressu fedhiin qabu asumaanuu isin jaalladha. Adeessa bakka itti kufte sanirraa dhaabbattee bakka itti kufe san maaliif hin kufe jettee dhaabbattee xiinxaltee bakka sanirraa if eeguu yookaan hoggunii fi bakka san dabar karaa irra deemtuun filattee deemuu dhaba kan keeti arras achumatti kuftee borus achumatti kuftee iftaanis achumatti nyaatamtee saniin booda teessee maaliif nama komattare. Osoon fi nama ta'uudha yaaltuu eenyummaa tantee dhabaati. Osoon fi nama ta'uu nama biraa ta'uudhaaf wareegama kanfaltuutti kennaa rabbi si kennisan diskavar godhu. Ani namoota adda addaatiin beeka nama gammachiisuudhaaf bilbilee eessa jirta gurri bar dhufuttiin jira namaan jaa dhufuttiin jiru bari waan biraa dalagutti jira honestly waa sitti himu namni ati cinqamaa fi jirtu sun even sii quban qabu irreedduun namaa maaliif akkan guddanne deenya waan joo bal'inaa waliin laal so pointii jiruu tantee keessatti akkamitti jiruun tanteetuuni osoon fi yeroon tantee sirraa hin banne yookaan yeroon tantee wastii sirraan taane akkamiin haala fuula duraa deemuu dandeessa. So 10 time wasters waan yeroo namaa tana namarraa nyaatan yookaan waan yeroo namarraa guban yeroo tiyyees yeroo teetis yeroo teenya hundaa waan nurraa gubuutu jira. So wanneen sun maal waan joo bal'inaan laallaa jechuudha. Kan dura dursoo yeroo tantee waan sirraa gubu keessaa waan ajaa'ibaatiin isinitti hima waan hawaasa keenya keessa jiru ammoo warroonni guddatan biyyoonni guddatan warroonni akka addunyaatti beekamtummaa fi beekumsa qaban hundinuu wanni isaan time waster jedhanii lafa nu kaa'an waan ajaa'ibaati. Wama anaa fi isinitti jirru jechuudha. So ka dura dursoo maali hubannoo godhadha la'innu waa hundumarraa yoo adda baafan beekarraa yoo baranne irra nuufis barbaachisaa waan ta'eef kanaanu abbaatuuf mara waan dara dalagatu keessatti abbaatuuf mara abbaatuuf beeka abbaatuuf tattaaffii godhatu qaba kabraa beesii tattaaffii godhuu danda'u waan ta'eef asmaratu video kana asmaratan golaba jechuudha hundi keessanuu kan like dandeettan hanga dhumaan akka dhaggeeffatan abdiin qaba isin jecha isin jaalladha isin kabajaa hundi keessanuu turtii gaarii sheerii godha biyaansi yuutuubiin kee baay'ee duubatti deebi'aa jira alaa innuu taayimiin baay'ee hafaa jira jechuudha guunne subscribe na guutu melee taayimiin isaa naaf hin guunnaan gammaatitti jechuudha laakiin immoo video hanga dhumaa yoo ka'u dhaggeeffannu ta'e taayimiin illee ni guuta laakiin akka dhaggeeffatanii illee abdiin qaba isin jecha hundi keessanuu isin jaalladha isin kabaja guyyaa rabbi jedhaniin guuta abdiin kun muradhu laa'innu waan dalagii tokko irratti abdii murachuu osoo hin taane tasfaa yookiin immoo obsaan eeggaa jechuudha obsumaan eeggachaa jira taayimiin baay'ee tokko naafa video hanga dhumaa warri dandeettan video koora deebitanii sunaafis dhaggeeffatoo don taane yoo isinitti hin tolle irratti bantanii lasona dhiiftanii ni barbaada laakiin yoo na gargaaru ka dandeessan ta'e jechuudha asumaallee dhaamsanii dhaamadha hundi keessanuu isin jaalladha isin kabajaa turtii gaarii isin jedha